Yoo dhugaatti immoo mirgi walqixxummaa Itoophiyaa keessatti immoo ni kabajamate mucaan kun qaama seeraa jala ooluu qabdi. Mashaayikootiin keenya gaafa dhukkubsatanii gara mana yaalaa dhaqan ajjeesuudhaaf qophiidha mucaan kun. Isii qofa osoo hin taane hidhannoo qabaachuu dandeessi. Bakkoota hedduu jiraachuu danda'anii warra akkanaa kun. Ijoolleen sabiyyiin haafita kan ta'uudhaaf karoorfattee ol kaate yoo mana haakimiidhaatti ajjeesuudhaaf qophiidha. Sheer koppiliin godhaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni musliimaa kaabaa fi kibba baha filixaa bakka jirtan hundatti of eeggannoo isin gochuu qabdan jechuudha. Namoonni akka intala kana akka tasaadha bakka hundatti argamuu danda'u. Iddoo hundatti daa'ima keessan, maatii keessan, ijoollee keessan nama isinitti aanu tokko yookiin darasoota mashaayikoota yaalchisuudhaaf of eeggannoo isin barbaada jechuudha. Waan intalli kun jette asirratti ilaa komentii kan dubbisaa. Gadiin akka kanaadha. Jiraachuu iddoo hunda jiraachuu dandeessi waan ta'eef intalli kun bakka jirtutti jechuudha mana yaalaa kilinika kan mootummaas haa ta'u kan dhuunfaas haa ta'u bakka jirtutti hordofamtee qabamtee qoratamuutii qabdi. Amantiidhaan nama qooduu hin qabu. Namni nama yaalu tokko doktariis ta'e wanta fedhe haa ta'u namni hawaasaaf dhaabbatu nama amantiidhaan qooduu hin qabu. Ija jibbaatiin nama kamillee ilaaluu hin qabu. Qixa sirriidhaan nama hunda tajaajiluutii qaba. Garuu waa isheen jette irra deebi'aati komentii kana qixa sirriitiin dubbisa. Namoonni viidiyoo kaalaaltan immoo sheer koppii liinkii gochuudhaan riippoostii gochuudhaan nama afaan Oromoo dubbatu hunda biraan naagahan siniin jedha. Baarakallahu fiikum amaanaadha. Yoo dhugaatti immoo mirgi walqixxummaa Itoophiyaa keessatti immoo ni kabajamate mucaan kun qaama seeraa jala ooluu qabdi. Mashaayikootiin keenya gaafa dhukkubsatanii gara mana yaalaa dhaqan ajjeesuudhaaf qophiidha mucaan kun. Isii qofa osoo hin taane hidhannoo qabaachuu dandeessi. Bakkoota hedduu jiraachuu danda'anii warra akkanaa kun. Ijoolleen sabiyyiin haafita kan ta'uudhaaf karoorfattee ol kaate yoo mana haakimiidhaatti ajjeesuudhaaf qophiidha. Sheer koppiliin godhaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni musliimaa kaabaa fi kibba baha filixaa bakka jirtan hundatti of eeggannoo isin gochuu qabdan jechuudha. Namoonni akka intala kana akka tasaadha bakka hundatti argamuu danda'u. Iddoo hundatti daa'ima keessan, maatii keessan, ijoollee keessan nama isinitti aanu tokko yookiin darasoota mashaayikoota yaalchisuudhaaf of eeggannoo isin barbaada jechuudha. Waan intalli kun jette asirratti ilaa komentii kan dubbisaa. Gadiin akka kanaadha. Jiraachuu iddoo hunda jiraachuu dandeessi waan ta'eef intalli kun bakka jirtutti jechuudha mana yaalaa kilinika kan mootummaas haa ta'u kan dhuunfaas haa ta'u bakka jirtutti hordofamtee qabamtee qoratamuutii qabdi. Amantiidhaan nama qooduu hin qabu. Namni nama yaalu tokko doktariis ta'e wanta fedhe haa ta'u namni hawaasaaf dhaabbatu nama amantiidhaan qooduu hin qabu. Ija jibbaatiin nama kamillee ilaaluu hin qabu. Qixa sirriidhaan nama hunda tajaajiluutii qaba. Garuu waa isheen jette irra deebi'aati komentii kana qixa sirriitiin dubbisa. Namoonni viidiyoo kaalaaltan immoo sheer koppii liinkii gochuudhaan riippoostii gochuudhaan nama afaan Oromoo dubbatu hunda biraan naagahan siniin jedha. Baarakallahu fiikum amaanaadha.